1.3 rational numbers. Paartii kana keessatti ammoo kan nuti ilaallu waa'ee rational numberiiti. Kanaaf hanga xumura viidiyoo kiyyaatti na wajjin turuun irraanfatin, akkasumas viidiyoo kana like share godhuudhaan jalqaba. Rational number jechuun maal akka ta'e ni ilaalla jechuudha. Recall that the set of integers is given by z dhaan bakka bu'aa. Akkuma jalqaba irratti ilaalle turre, jalqaba yuunitii kana irratti intigeriin maaliin bakka bu'aa? Qubee z dhaan bakka bu'aa jechuudha. Maalirraa jalqabaan? Negative of keessatti qabata, zero of keessatti qabata, positivas of keessatti qabata jechuudha. Sadii of keessatti qabata. Kanaafuu positiva, negativa fi zero of keessatti qabata jechuudha. Sababni zeroon positivas miti, negativas miti. Sababa kanaaf lamaan keessattuu hin hammatamu jechuudha. Using the set of integers, we define the set of rational numbers as follows. Tuuta integerii fayyadamne rational number ammoo haala kanaan ibsina jedha. Mee haa ilaallu. Rational numbers: any number that can be expressed in the form of a over b, where a and b are integers and b is different from 0 is called rational numbers. Lakkoofsi kamiyyuu kan bifa a over b tiin yookiin ammoo bifa fractionitiin ibsame kamiyyuu yeroo a kennaa fi b kennaa integerii ta'anii, akkasumas b kenna ammoo 0 hin taanetti, 0 irraa adda ta'etti maal jennee waamna? Rational number jennee waamna jechuudha. Kanaafuu a over b yeroo jennutti b kenna maaliif 0 hin taane yoo jettan ta'e, zeroon b kenna waan 0 hin taaneef lakkoofsa 0 yeroo waan danda'amneef, sababa kanaaf 0 irraa adda ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi bifa kanaan ibsamu maal jedhama? Rational number jedhama jechuudha. The set of rational numbers denoted by q. Q dhaan bakka bu'aa. Inni kun ammoo q guddaadhaan is the set described by q equal to 1 over b. Isuma kana jechuudha. Inni kun definition isaa kana a and b are integers and b is different from 0 yeroo ta'etti jechuudha. Through the following diagram you can show how sets within rational numbers are related to each other. Diagramii kana ilaaluudhaan maal adda ni baafatta? Rational numberiin akkamitti akka tuutota biraatiin kan akka integeriitii fi whole numberii, natural numberiitiin akka walitti hidhatu ni ilaalta jedha. Note that natural numbers, whole numbers and the integers are included in the set of rational numbers. Natural number yookiin lakkoofsi hundaa fi integeroonni natural number irratti hammatamu jechuudha. This is because integers such as 4 and minus 7 can be written as 4 over 1 and minus 7 over 1. Sababni isaa integeroonni kanneen akka 4 fi minus 7 akkamitti barreeffamuu danda'u? 4 irra tokko yookiin ammoo minus 7 over 1 jennee barreessuu dandeenya jechuudha. Sababa kanaaf a over b dhaan barreeffamuu ni danda'u isaan kunniin. The set of rational numbers also includes terminating and repeating decimals numbers, because terminating and repeating decimals can be written as fractions. Rational numbers kunniin maal of keessatti qabatu? Terminating fi repeating decimal isaan jennuun of keessatti ni qabatanii jechuudha. Terminating kan jennuun desimaalii deddeebi'aa dhaabbataadha. Repeating kan jennuun ammoo desimaalii irra deddeebi'aadha jechuudha. Kanaafuu isaan kanniin of keessatti ni qabatu. Isaan kunniin ammoo haala kamiin barreeffamuu danda'u? Bifa fractionitiin barreeffamuu waan danda'aniif of keessatti qabatuu ni danda'u isaan kanniinis. For example, minus 1.3 can be written as minus 3 over 10 and minus 0.29 as minus 29 over 100 jennee bifa kanaan isaan kanniin barreessuu dandeenya. Isa kan haala kamiin barreessina? Jalqaba irratti 13 ni fudhanna, over jennaani waanii bakka tuqaatti barreessina. San booda lakkoofsa dijiitii fi 0 kennaaf jechuudha. Isa kanas 29 fudhanna, over waanii barreessinee bakka tuqaatti dijiitii hafe lamaan 0 dhaan guunna. Bifa kanaan barreessuu ni dandeenya. Maayinasiin ni jira lamaan irratti.
Mixed numbers are also included in the set of rational numbers because any mixed numbers 30 over 45 equal to 2 times 3 times 5 over 3 times 3 times 5 equal to 2 over 3 can be written as improper fraction. Mixed number yookiin ammoo lakkoofsi makaan haala kamiin barreeffamuu danda'a? Akka raashinaal nambariitti barreeffamuu danda'a. Sababni isaa mixed numberii kana fakkeenyaaf isa kana yoo fudhannee bifa kamiin barreessuu dandeenya? 2 over 3dhaan barreessuu ni dandeenya jechuudha. Kaambii haala kamiin barreessinu isa kana 5 yoo balleessinu 3 inni baddii, kanaafuu 2 over 3tu hafa. Can be written as improper fraction. Akka fractionii sirriitti barreessuu ni dandeenya jechuudha. For example 2 over 3 can be written as 8 over 3. Isa kana haala kamiin barreessina? 3 times 2 plus 2 jennaan. 3 times 2 meeqa ta'a? 6 plus 2 over 3. Kanaafuu 8 over 3 jennee barreessuu ni dandeenya haala kanaan. When a rational number is expressed as a fraction, it is often expressed in a simplest form, lowest term. Rational numberiin yeroo akka fractionitti ibsametti haala kamiin ibsama? Simplest formidha yookiin ammoo haala salphaa ta'een lowest termiidhaan termii xiqqaa ta'een ibsamaa jechuudha. Akkana jechuun salphisnee kaa'uu qabna. A fraction a over b is in a simplest form when GCF of a and b equal to 1. A over b kun simplest form jennee waamna yeroo kam? Yeroo GCFin a fi b 1 ta'e. Fakkeenyaaf kan 3 fi 8 kana yoo ilaallu ta'e GCFin isaanii 1 qofa ta'a jechuudha. Sababa kanaaf simplest form ta'ee jira inni kun. Example 1, write 30 over 45 in simplest form. Isa kana haala kamiin salphisuu dandeenya? Diddireessinee 30 yeroo diddireessinu 2 times 3 times 5 over 45 ammoo 3 times 5. Kanaafuu 5 fi 5 hin balleessinaa 3dhaan 2 over 3 ufatu jechuudha. By fractional and the cancellation. Factorization and the cancellation. Factorize goone isa kana 30 factorize yeroo goonu 2 15 3 5. Kanaafuu haala kanaan 2 times 3 times 5 dha. 45 3 15 3 5 ta'a jechuudha. Kanaafuu 3 times 5 ta'a inni kun ammoo. Haala kanaan factorize goone san booda cancel goone waliin balleessina. Haala kanaan kaa'uu ni dandeenya salphisnee. Hence 30 over 45 when expressed in lowest term simplest form is 2 over 3 ta'a jechuudha. 30 irra 45 kana yeroo lowest termiidhaan ibsinutti 2 over 3 ta'a.